بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجمتوتا في جالتمتوتا هردفتوتا أورو بسديه جاتما إدو غرغرات التنين هردفتن نغان كينا اسم براها غاهو جيجا غويا هردا كما نجنست أرجتن بروفيسور كينا نما قدا بروفيسور أصفا جالتا وجين جرة هاga duma sagantaa kennaatti akkan hojii turtan isin affeeraati. Boroofeesar akkuma isin beektan namoota qabsoo hawaasa keenya Oromoo keessatti qabsoo Oromiyaa keessatti warroota qooda gugurdaa qooda leencaa taphataa haga har'aatti jiran keessaa nama tokko akka ta'an hundi keenya ni beekna. Har'as muuxannoowwan qabsoo kana keessatti isaan qabanii fi haala hawaasni keenya keessa dabre ammas keessa jirru itti deemas jirru kana cufaa haga dandeenyuun irraa isinii qoranna. Haga dhumaatti nu hordofaa isiniin jedhaa irra deebi'e. Boroofeesar duraan dursee yaamicha kiyya affeerra kiyya kabajanii gara miidiyaa Oromoo 360tti dhufuu keessaniif galatooma ulfaadhaa kabajamaa naa dhufuun isiniin jedha. Usmaan atillee affeerra naa kennu naa gochuu kee fi miidiyaan kee baay'ee galatoomaan jedha. Hojii gaarii jalqabdanii jirtu jabaadhaan jedha. Hayyee ulfaadha Boroofeesar. Mee miidiyaa kiyya kanaaf yeroo jalqabaatti walitti dhufne mee hawaasa miidiyaa kiyya kana hordofuufis hawaasa Oromootiif illee isin harayaa miti ammootu waan tokko tokko akkuma jalqabaaf nu ta'uuf mee Boroofeesar eenyu mee isa dhalatanii eessaan ka'anii har'a haga biyya amma jiranitti seenaa gaggabaabaa keessa dabartan akka jireenya keessanii irratti osoo nu kaaftanii jedheetti. Ani kanan daladhe lixa Oromiyaati. Mana Sibuu jedhamaa keessumaa giddaa jedhama iddoon itti dhaladhe. Warri wanni Wallagga jedhanii waamu naannoo sana. Wallagga Xaqilaa Gizaa jedhanii maqaa itti baasanii. Garuu namni naannoo sana jiraatu macca baay'eensaa achuma keessatti dhaladhe. Achi ka'eetuma barumsaan deemuun biyya Oromiyaa hundumaa waliin ga'ee iddoo baay'ee keessa darbeen deeme. Duraan dursee gara Naqamteen deeme Naqamtee kaasee gara Tuulamaa biyya Tuulamaa Shaggar deeme achitti yuunivarsiitii baradhe. Yeroon hojii yuunivarsiitii baradhee fixu immoo hojiidhaaf Arsiitti hojii argadde waggaa 2 hojjedde Arsii keessa. Isa dura immoo Harargeen deeme Zamachaa ishee jedhan tokko Dargiin Zamachaa na ergitee Harargees deemeera. Jimmaanis deemeera. Iddoo baay'een deeme garuu Oromiyaa hundumaa waliin hin geenye. Barumsa baay'een argadde yeroon kan hundumaa adeeme. Barumsa karaa mana barumsaas karaa hojiis. Aadaa Oromoo baruudhaanis uummata Oromoo baruudhaanis beekumsa bal'aan argadde muuxannoo keessatti. Kun egaa yeroo muuxannoo bara dheeraati haasa'amee jennu maaree kun yeroo gabaabaatti. Dhuguma yeroo gabaabaatti dhumaaf osoo hin taane bu'aa ba'iin hedduu abboonni keenya qabsootti seenan muudannoo mataa isaa akka qabu kun muudannoo barnoota irratti dhiibbaan irra gahuun kun muudannoo jireenyuma isaa irratti manuma isaatitti irra gahuun haddeeffateetti qabsoos seena namni hedduun. Boroofeesar jaalatanii namni sababa tokko malee jabeenya tokko malee Oromiyaa keessaa namni hedduun hin baane namoonni keessattuu jajjabaan akka keessanii namoonni barate kuni akkaataan isin itti biyya keessan keessaa baatan mee yeroo jalqabaatiif maal ture? Ani yeroon ani biyya Arsii hojjechaa ture xiichotti arduudhaan hojjechaa ture Arsii Rural Development Project kan jedhamuun hojjechaa ture waggaa tokko xiichoon hojjedde waggaa tokko Asallaan hojjedde. Waa'ee cooperatives kan jedhamu irratti hojjechaa ture. Yeroon achi hojjedhu kana harka lafa jalaan immoo hojii waa'ee poolitikaa hojjechuu badaa carraaqaa turre nama adda addaa jine. Naannoo sanatti manni yaada bilisummaa Oromoollee ijaaruudhaaf yaadnee turre. Nama tokko barsiisaa tokko wajjine. Barsiisaan sun ammallee Awustiraaliyaa jira. Dafanii irratti baratee waan irratti baratu ta'e hin beeku badee sokkeen nu dhiise sokke. Utuman kana sodaachaa jiru iyyuu booddee warri Arsii Rural Development Projectiin suni dhaqee waa'ee kooperaatiivii kana biyya alaa ilaalee itti na ergite. Achumaan hin deebinan achitti. Achumaan badee yeroon achi jiru sana immoo waan hin badee fi na qabuu deeman Finfinneedha. Nama wajjin jiraachaa ture. Kun si barbaadaa itti poolisiin jenna maaliif jennaan aada bilisummaa Oromoo jedhanii si barbaadu. Yookaan carraa argatte hin deebiin biyya kanatti si ajjeestin warri darginaan jedhani. Achumaan biyya Bulgaariyaa ture hin deebi'a jajaaf aeroplaan irraa bu'een fiigee warra poolisii Giriikitti harka koo kenne.
Poolisiin Greek fuutee United Nationitti nageessitee achumaan biyya sadii keessaa iddoo tokko filadhu deemuudha. Kana irratti qubattu naan jedhan Ameerikaadhaa fi Awustiraaliyaa, Kanaadaa naan jedhan. Ani immoo xinnoo ishee waa'ee Ameerikaa kana dubbiseen ture waa. Wallaansoo gurraachi biyya nafaa godhaa ture. Waa'ee warra akka Malcolm X fa'aa, waa'ee akka Martin Luther King fa'aa, Anjeelaa Deevis kan jedhamtu fa'aa waa'ee isaanii dubbisee waan tureef biyya kana yoo naqe faranjiin eksperimentii nan godhattu. Atileetii gurraachi namummaa barsiisee jira faranjii biyya kanaa jedhee Ameerikaa filadhee Ameerikaa dhufe jechuudha. 1980 Ameerikaa dhufe egaa wallaansoo guddaadhaan biyya kanatti madaquudhaaf wallaansoo guddaatu na qabatee achi keessa bahee waan an gochuu danda'u eegan biyyaa bahee wallaansoo uummata okooti karaa beekumsaa nan itti fufaa. Karaa beekumsaas beekumsi barbaachisaadha wallaansoo keessatti kan jedhuudhaan waa'ee Oromoo qoradhee, waa'ee biyya lafaas qoradhee, waa'ee Oromoo barsiisuu irratti katabuu warraaqsaa biyya alaatti godhamudha. Wallaansoon Oromoo baay'ee ala keessatti tochuu guddaa ture yeroo sana isatti dabalameen wallaansoo calqabne jechuudha. Kana booddee biyyatti oliine biyyatti walitti dhufnee warra adda bilisummaa Oromoos dhufuu jalqabe. Adda bilisummaa Oromoo Injiinis Konnekshinii humnee biyya alaa kanatti wallaansootti humnee jechuudha. Ayya Profeesar, dhuguma yaa namni waa hedduu keessa dabra ilmi namaa. Yeroon isin fakkeenyaaf amma Arsii keessatti piroojeektiin ijoo keessa hojjetaa turtan kun bara sirna dargii keessa isin barbaadan jedhee namni mootummaa keessaa eeruu namaa kennu kun yeroo sanitti nama akkam ture dhugumatti nama galataati. Hedduu yeroo sanitti namni kenna xiqqoo waa baratee mul'ate hedduun nyaatamee hedduu bakka gahuu dadhabee warrummaan akka fakkeenya dandeenya Dr. Hayilee Fidaafaa nama hedduun kan nyaatame sirna kana keessatti. Wantuma akkasiin namni wal kenneetuma wal nyaachise. Nama akkamtu eeruu isin kennee wanti akkanaa asirratti deemaa jira deemka isin jechuu danda'e kun nama akkam. Namni naa kenne nama tokko Oromoo hidhame keessaati karaa nama natti dhaame tokko. Ammallee du'e ramsee isaa rabba maaruu waldu Yohaannis Hundee nama jedhamu. Isa wajjin walitti dhufeenya qabna waa'ee wallaansoo adda bilisummaa Oromoo keessatti. Inni nama Arsiiti. Arsiitti irratti guddate. Dhiyoo kana du'e Jarmaniitti. Tokko karaa buleetti isaatii natti dhaame. Lammaffaa immoo namoonni wajjin hin jiraadhu ruumeetii warra jedhamu kana asallaa keessa hin jiraadhu mana guddaa tokko keessa wajjin hin jiraannu dhaqanii isa gaafatan eessa jiraane. Inni immoo fira koo tokko beekaa fira kootti natti dhaame. Afaan waan dubbiin deemaa jechuudha. Baay'ee dubbiin isaa baay'ee cimaadha. Keessumaa yeroon asallaa qaban xiichoo kee ture nama baay'ee jina ol baree. Ijoollee naannoo Arsiitti lattee guddate nama baay'ee nama hin irraanfanne Awuraajjaas Talaataarii kan jedhamu Tasfaayee Shaafoo jedhama. Isaa wajjin yeroo hundaa wal gaddeemnee haasofna. Inni akka mootummaatti afaan Amaaranyaan dubbata. Ani immoo akka arduutti afaan Oromoo nan dubbadha. Yeroo inni ka'ee dubbatu Oromoon callumadee jalaa ta'a. Yeroo ka'ee dubbadhu utuun hin fixin ammas harka rukuta jennaan Tasfaayeen kun baay'ee nama gaariidha. Gurbaa naan jedheenna ati maal akka taatee hin beeknu koodii maaliin uummata kanatti haasoftaa maaliif harka si rukutan anaaf naan rukunnee jedhe. Inni afaan Amaaraatiin itti haasa'ame. Dirqama ka namni mootummaa Itoophiyaadhaaf hojjetu Amaaranyaan haasa'utu irra jira. Namni sun ammoo afaan Oromoo ni beekamoo kama afaan Oromoo. Maal ijoollee naannoo sanatti dhalatee guddatte. Obbo Tasfaayee. Isin ammoo waan inni haasa'u kana jalaa hiittanii uummata yoo himtan uummanni harka isinidha. Lakkee waan ansaatti si hin buune yeroo mana haasa'u isuma aarsuuf jedhan ta'e hin beeku. Afaan Oromoo dhaga'uudhaaf namni kun baay'ee gammadee harka rukuta. Jennaan maal Obbo Tasfaayee waan goote wallaaltee maalan godhee afaan alagaan itti haasofta. Isaa ijoolleen sodaannu beektaa nama keessatti ol eegganna malee anaaf inni keessa walitti dhufnu ol hubanna. Ati waan ati goote beektaa kun afaan alagaan itti haasofta. Kanaaf harka si rukutuu dandeenye jedhaan jennaan gurbaa kana waan hin taate hin beeku garuu maalan godha ganaan jireetu callu fedhe hin beeka baay'ee koodiidhaan haasofna yeroo baay'ee. Innaa kan ummati kun afaanuma isaa jaallachuudhaaf yeroo namni nama fakkeenyaaf Oromoon tokko miti Oromoon iddoo adda addaatti faca'ee jiran soba sun beekta. Ummati sun lafa daladde dhimma hin qabane eenyuun akka ta'e hin beekane garuu afaanuma isaanii dhaga'uutu isaan mirqaansisee harka na rukutu hunda. Innaan iddoo hundumaa dhaquu isa caalaa na dubbisanii natti firoomu natti baay'ee natti firooman. Isa sin jibbutu hin ta'een garuu afaan Amaaranyaa sana hin jaallanne. Uummata Oromoo waan ani sitti barbaade uummata Oromoo akka inni ol jaallatu akka inni ol hubatu
iddoo dhaloota kee irraa dhimma hin qabu eenyu akka taate hin beeku ati Oromoo taate aadaa isaa calaqqifnaan eenyummaa kee barraan akka fedhiinsaa ol duukaa jiru sitti agarsiisa jechuudha. Yeroo xiqqoo sana keessa jechaa ture namoota baay'ee wannitu jira iddoo adda addaatti development areaatu jira. Achi keessa nama aanatti qomoo lamatu jira tokko ijoollee Oromoo tokko immoo Amaara. Ijoollee naxanyoo achitti guddatte. Amma warra Amaaraa kun maqaa koo ilaalaniitu anatti siquu barbaadu. Ani immoo isaaniin natti siqnaa hin jedhu. Warri Oromoos immoo harka lafa jalaan ol barree waan Amaarra hojjettu waan fedhe hunduma isaanitti himu. Warri Oromoo wajjinis waa'ee poolitikaa waan baay'ee wajjin haasofna. Ijoollee wajjin tokko itti hojjennu Amaarri dhuftee ijoollee Oromoo kasasti yeroo hundaa kana godhanii kun roga xabbaabii warri kun medhiisi akkas hin goonu jedheen karaarraa jallisee itti haasa'ee ijoollee keenya wajjin olii gallee waan baay'ee wajjin hojjechaa turre waa'ee Oromoo sitti mudaaf akka Oromoon uummata Oromoo jaallatu. Waan tokko tuuf hin beekin afaanuma keenyaa dubbachuudhaaf intirestii Oromoo calaqqisuudhaan fedhii Oromoo calaqqisuu koo hoo arganii baay'ee na jaallate namni naannoo sana muuxannoo baay'ee gaariidha. Yeroo dhiyoo kana waan tokko waan hedduu nama rifachiisu dhagaye akka waan hawaasa Oromoo kanayyuu sirni warra yaadii TPLF kun waliif fidee uummatuma kana afaan walii akka dhagahu godheetti illee namoota dubbatantu jira waan hedduu dinqisiisaa nu kaaftanii Profeesar Galatooma yeroo 70moota keessa kun amma na fakkaata. Yeroo sanii isin lixa lafa sanirraa dhuftanii mee namni afaan keessan wallaaleen jiru harka isinii rukutan yeroo namnummaan isaanii ilmummaan isaanii afaan biraa itti haasa'u jallisanii ilaalan jettan kun waan hedduu nama dinqisiisu dhugaa rabbiitti hedduu galatama waan guddaa nu kaaftanii. Profeesar mee walumaa galatti dhugaadha namni jireenya hedduu keessa dabraa yeroon isinitti biyyaa baatanis akkan yaadutti hedduu ilmaan Oromoo biyya namaa biyya faranjiisan keessa illee guddaan jiran jedhan yaada. Bultii hoo ijaaranii ilmaan hoo hagam qabanii akkamii haalli jireenya maatii hoo eessa horatanii maatii waliin eessa jiran? Yaa maatii akkuma biyya na dhufeeni haadha manaa akkos akkasuma baddee biyyaa baate karaa ba'a Oromiyaa achi biyyaa baatee Jibuutii keessa baatee isheen biyya na dhufte waldaa Oromoo keessatti wal agarree ishee jinis ol jaalannee ol fuunee ijoollee lamaan qabaa. Ijoolleen koo guddataniiru ammaa haadha manaa koo maqaan ishee Zayitunaa Khalil jedhamti. Achumatti ol barree walitti dhufne jechuudha. Waan hedduu nama gammachiisu maatiin keessa warra Oromoo warra ituu banaa jecha kana galetti hedduu nama gammachiisa. Hawaasni keenya akka duras hedduu walitti qabu waan hedduun hedduu wal faana jiru beekamaadha. Amma mee gabaabumatti gara seenaa adeemsa qabsoo hawaasni keenya isinis keessa jirtan waggoota dheeraaf taasisaa turetti seenaa Profeesar. Mee walumaa galatti adeemsa qabsoon Oromoo ganamarraa akkamitti kaasee Oromoo qabsoo akkamitti bakka yaadu san ga'uullee hanqatee wantoonni argannes wantoonni dhabnes maal fa'aa akka ta'e mee Profeesar akka nama muuxannoo hedduus qabu seenaa qabsoo Oromoo kanarratti illee waa hedduu katabdanii waa hedduu dubbiftanii waa hedduus dubbattanii waa hedduus walitti qabdanii waa hedduu beektanii mee tartiibuma adeemsa qabsoon kun itti eegalame irraa kaaftanii akkamiin hojjechuu dandeettu? Qabsoon Oromoo gaafa Oromoon koloonii Itoophiyaa jalatti kufee calqabe. Seenaa beennaa iddoo adda addaatti Oromoon callamanii harka laanne warri dubbiin itti cimnaa harka kennan jiru garuu Oromoon akkuma diinni itti dhufeenitu lolisa calqabe. Lolisi inni calqabe kun miidhaa guddaan irra gahuyyuu malee wallaansoo isaa Oromoon itti fufee jechuudha. Haa ta'u malee bara dheeraa fudhate wallaansoo Oromoo lafaa kaasuudhaaf amma gara bara 60 keessaa iddoo adda addaatti qawweedhaan aadaadhaan waldaa gargaarsaadhaan calqabe. Fakkeenyaaf Baalee keessatti warra akka Jeneraal Waaqoo Guutuu fa'aa warra akka Adam Jiloo fa'aa warra kaanis qawweedhaan wallaansoo calqabane. Baalee Harargee keessatti Arfan Qalloo warra jedhamanii aadaa Oromoo deebinee ijaarraa muuziqaan Oromoo misuu qabaa huccuun Oromoo beekamuu qabaa aadaan Oromoo beekamuu qabanii of ijaaraniitu socho'uu calqabanii. Yeroo sana immoo giddugaleessaa fi lixa Oromiyaatti uummata walitti dhufe nama baay'eetu walitti dhufe Oromoon hundumatu walitti dhufe iyyuu amma Caatuu Lamaa kan jedhamu ijaaranii garuu nyaaphi kan hundumaayyuu akka Oromoon waan tokko hin goone akka Oromoon badu wanta barbaadaniif wallaansoo Oromoo kana hin jaamsan hin ajjeesan nama baay'ee ajjeesanii nama baay'ee biyyaa baasanii
nama baay'ee torchee godhan waa godhan miti afaan keenya dubbannaa lafa keenya namni nurraan fudhatini aadaa keenya namni nurraan fudhatini kabajaan jiraannannaan lakkii jiraachuu hin dandeessani isin nama miti isin gaallaadha gaalla nama miti jedhani ajjeesan iddoo hundumaatti ajjeesanii fixanii warri kana keessa darban baay'een isaanii inni kaan gara miidil istii deemee inni kaan biyya adda addaa deemee warri biyya keessatti hafan immoo karaa harka lafa jedhaan ijaaranii muuxannoo horatan irratti hundaa'aniitu adda bilisummaa Oromoo ijaaran. Warri ala ba'es wallaansoma adda bilisummaa Oromoo kanatti ijaaruudhaaf itti bobba'an isaanis. Booddee keessa hundumtuu wallaansoon alaa deemaa tureef kan mana keessatti ture walitti dhufanii adda bilisummaa Oromoo ijaaranii jechuudha. Adda bilisummaa Oromoo ijaaruu irra kan ga'ame sirni Itoophiyaa kun qawwee malee waan tokko dhaga'uu hin danda'u. Nagaan beeku, haasaan beeku, mari'achuun beeku. Kanaaf qawweedhaan cabne nus qawweedhaan bilisummaa keenya deeffannanii of ijaaranii calqabanii jechuudha. Kun wallaansoo Oromoo keessatti seenaa Oromoo keessatti akka nu baddetti seenaa Oromoo isa guddaa lamaffaadhaan jedhan. Seenaa Oromoo inni guddaa tokkoffaan jaarraa 16ffaa keessatti uummata Oromoo balleessuuf kaanaan warri amantii adda addaa bal'isan, warri kolonii bal'isan, Oromoo garba godhanii gurguratanii lafa isaarraa fudhatanii Oromoo balleessuuf kaanaan Oromoon iddoo hundumaatti walitti dhufee madda walaabuutti mari'ateetu akkamittiin akka Oromiyaa biyya Oromoo ijaaran akka nyaaba ofirraa dhowwan nyaaba karaa fedhan ofirraa dhowwan seenaan isaa baay'ee bal'aadha. Seenaan Oromoon guddaan tokko sigisti jaarraa 16ffaa keessatti. Seenaan guddaan Oromoon qawweedhaan loluu jalqabe immoo bara 70 keessa. Seenaan kun lamaanuu seenaan kun guddaadha seenaa Oromoo keessatti kana hubachuu barbaachisa. Namni baay'een kana badaan galuu fi maaliif seenaa isa darbe hin cuqqaalan akka Oromoon hin baranne godhane seenaa sammaa immoo harka lafa jiran waan hojjetamaa tureef namni baay'een hin ajjeefaman. Goototi Oromoo lafee isaanii warra uummata Oromoo bilisa baafnanii lafee isaaniif dhiiga isaanii dhangalaasan lafa Oromootu beeka malee nu beekuu hin dandeenye. Kan yeroo hunda maqaa dhoofnu warra keessaa beekaman malee Oromoo meeqatu dhume bilisummaadhaaf. Kun hundumtuu kan nutti agarsiisu akka uummata Oromoo bilisummaa dheebote akka biyya isaa dheebote garbummaan jiraachuun aadaa fi dhabee maqaa fi dhabee tuffatamee jiraachuun fafa ta'uu isaa baree akka Oromoon hodduuqaa tocho'ee bilisa ba'uudhaaf ka'e agarsiisa. Haa ta'u iyyuu malee nama baay'eedhaaf kan hin galle nyaabi Oromoo baay'ee cimaadha. Nyaabi keessaas nyaabi alaas cimaadha. Nyaabi keessaa qawweedhaan uummata Oromoo eega cabsee booddee Oromoon akka hin baranne godhe barumsa dhowwate. Uummati tokko kan inni qaramu biyya keessumaa biyya jaban ammaa keessatti yoo beekumsa argatee beekumsa akka gaariitti mataan isaa ijaarame malee qarooma akka gaariitti argachuu hin danda'u. Kanaaf maal godhan akka uummati kun hin baranne godhan. Fakkeenya yoo baay'ina Oromoo laalte yoo nama baratee isaa laalte Profeesar Abdeessaa Tusoo kanarratti qormaata godhee ture. Bara 60 keessa Oromoo fi warri Saawuzii warri qomoon adda addaa persenteejii 100 keessaa persenteejii 10 qofaadhaa jedhe. Achi keessatti gaa Oromoon uummata kaan ejjine persenteejii 10 jechuudha. 90 uummata Amaaraa fi uummata Tigree fi uummata Ertiraati jedhe. Qormaata isaa kun baay'ee importantiidha. Namni dubbisuu qaba. Uummata Oromoo kana kan ittiin bitan doomsanii wallaalchisanii of dagachiisanii akkan ofiisaa wallaalee namaaf qoraanii fi ergamtuu ta'u godhan. Kana keessaati egaa warri akka Budaa Baaqilaa affeelanii tokkitti fayitu keessaa cimee hafa. Warri akka Budaa Baaqilaa warra taatetu Oromoon warra barate keessaa wallaansoo kana itti fufe. Baay'een isaa immoo akkuma qotiyyoo leenjifameetu ofiisaa dhiisee Itoophiyaa ta'e. Afaan Amaaraa dubbachuu akka Amaara fakkaachuu biyyi koo Itoophiyaa dhaadhee fakkaruu akkuma dhageenyu kana. Duunee bannaa Itoophiyaatti waan tokko bu'ee nuti Itoophiyaadha Itoophiyaa nuti ijaarran warra amma sana akka korbee sareetti iyyan. Warra akkasii kunatu baay'ate warra barate keessaa immoo kan nama gaddisiisu. Kanaaf warri sabboonaa ta'an sabboonaa ta'uu jechuun baay'ee wanta cimaadha beektaa sabboonaa namni dhalootaaf Oromoo taateef sabboonaan taatu. Yoo aadaa kee jaallatte, eenyummaa kee jaallatte, seenaa kee jaallatte, namummaa kee jaallatte akka nama tokkoottis akka uummataatti isa kana jaallattu sabboonaa taata. Sabboonaa yoo taate jettee attamitti namni caalaa
ummati biraan caaluu hin danda'u. Afaan koos afaan namaa bira gadi miti. Seenaan koos seenaa namaan gadi miti. Amantiin koos amantii eenyuun gadi miti. Ani nama. Keessumaa muka gaariitti obbarteette ummati koo ummata sirna gadaa ijaare biyya lafaa keessatti sirna beekamaa sirna demokiraasii ijaare. Ummata cimaa akkasirra dhufe ani Habashaan gadi miti. Tigireen gadi miti. Oromoo Itoophiyaa taateen gadi miti. Amma Oromoon Itoophiyaa taatee Amaaranya malee hin dubbattu. Waa'ee Amaaraa seenaa Amaaraa seera Minilik kanaaf nutti faarfatti warra akkasiitu nu keessaa baheemu nyaabatti dabalame. Sana kanaaf rakkoo guddaa qaba karaa keessa. Karaa alaa immoo na laaltee biyyi lafaa gaafa Itoophiyaan hundeeffamtu kaatee faranjiin Itoophiyaa bira dhaabbatte. Qawwee laatteef, gorsa laatteef, horii laatteef. Amma ammaatti warra akkasii kanatu keessaaf alaan uummata Oromootti waan roorrisaa jiruuf wallaansoon Oromoo waan danqaa cimaa keessa darbee lubbuu nama meeqaa dhabee goota meeqaa dhabeetu addana gahee jira. Ammallee yeroo kanattitu wallaansoo Oromoo dhaamsinaa sabboonummaa Oromoo balleessinaa jedhanii Oromootti duulaa jiru. Kan nama gaddisiisu keessumaa Oromoo keessaa ba'anii ani jeneraalaa ani akkasii jedhaniitu Oromoo irratti duula bananii Oromoo ajjeesaa jiru. Yeroo wallaansoon Oromoo jabaatee itti fufee jiru yeroo woboon wallaansoo finiinsaa jiru kana isaaniin balleessanii qawwee irratti duulchisaa warra jiran warruma sirna nafta Oromoo keessaa bahee jaratti galeedha. Profeesar waan kana maraa itti dhufna. Mee akka itti tartiiba qabsoon Oromoo har'a deemte sa'a kana irra geette tartiibanas akkanaa dhuftan fedha waan keessatti miidhamnee fi waan keessan milkoofnes yaadataa waan irratti dogoggorres yaadataa akka deemnu barbaadeeti. Adeemsuma jalqaba qabsoo hidhannoo kana keessatti mee Oromoon maal argate hidhannoo keessatti maal milkeesse maal ammootuu dhabe maal miidhame mee kanneen irraas naa koottaa Oromoo qabsoo karaa hidhannootiinis waan hedduu hojjetee ture. Kana mee kana keessa naa ba'a. Itti dhufa kana mara akka bifa gaafii akka hawaasaa naa hubatamu. Okay. Qawwee kaasuun Oromoo keessumaa adda bilisummaa Oromoo ijaaruun qawwee kaasuun maqaan Oromoo inni badee akka deebi'u godhee gaalaa isa jedhan sana irraa aksiisee Oromoon akka deebi'ee maqaa sana waamu godhee akka Oromoon akka uummataatti obbareessa dur iddoo meeqatti hiran maqaa adda addaa kennan iddoo meeqatti cabsee keessaa bahee an Oromoo jechuu irra ga'e Oromoon. Collective identity isaa seenaa akka qabu baree Oromoon wallaansoo kanaan. Lafa isaa uummata guddaa ta'uu isaa bare duraan ol hin beeku Oromoon akka ol wallaalchisan akka inni olii isaa hin barre godhan. Obbaree ani uummata tokko ani Oromoodha biyyi koo Oromiyaadha kan jedhu irra ga'e. Kun waan salphaa miti. Wanta badiisa irra ga'eetu deebisee argatee jechuudha. Utuu wallaansoo hin qabne ta'ee utuu lolanne ta'eeti. Seenaan Oromoos, aadaan Oromoos, maqaan Oromoos badee hafaa. Oromoon lafi isaas irraa fudhatamee hafaa garuu waan kan hundumaa argate garuu wanta barbaadu biraan ga'ee hin jira ammayyuu. Rakkoo guddaatu danqaa jira. Kanas kan inni guuttachuu danda'u wallaansoonuma qawweedhaan calqabe kana yoo qawweedhaan itti fufe qofaadha. Hawwan qawwee jedhu polotikaa irraanfachuu koo miti, dippiloomaasii irraanfachuu koo miti garuu administiraagaliin murteessaadha jechuudha malee. Hayyee Profeesar dhugumatti qabsoo karaa hidhannoo keessatti Oromoon keessatti akkuma isin kaaftan bara 70 irra kaasee haga 1990 qabsoo jabaa geggeessaa ture. Qabsoo kana keessatti faayidaan Oromoon argate muraasallee nu tuttuqxanii jirtanii. Oromoon dogoggorri qabsoo san keessatti Oromoo mudate. Wanni amma irraa barachuu qabnu ammas hidhannoodhaanis Oromoon qabsoo geggeessaa jira. Wantoonni kunniin wantoonni ka'uu qaban waan akka wantoonni sirraa'uu qaban wanti yeroo san galma barbaadame san gahu Oromoo dorge maal osoo humna waraanaatiinis socho'an. Maaltu jira bakka dhageessifamee akka sirnaatti waan balleessaa guddaan wallaansoo Oromoo keessatti mul'atu aangoodhaaf ol saamuudha. Aangoo barbaadu ana malee jedhanii ol loluutu dubbii guddaa fida. Yeroo ol lolanii nyaaba alaa dhiisaniitu olii isaanitti galagalu. Kuni Oromoon duraan dursee uummati Oromoo akka bilisa ba'u waa'ee aangoo amma Oromoon bilisa ba'utti lafa kaa'uu barbaachisaa hin jedhan. Waa'ee aangoo yaaduu ol dorgomuu baay'isuu ana malee jedhanii ol irratti galagaluu. Lammaffaa immoo wallaansoo Oromoo keessatti warra karaa gabaabaan aangoo argachuu barbaadutu jira. Warra immoo ayyaana laallattoota sobanii maqaa Oromoon iyyanii fedhii mataa isaanii adeemsisuu barbaadantu jira.
yeroo kana ta'u warri dhugaaf dhaabbate warri dhugaaf lole maqaan isaanii irraanfatame warri ka'ee sobee wocee dhimma mataa isaatti guuttachuu barbaadu maqaa argata. Kun wallaansoo keenya irratti baay'ee dadhabina guddaa fide. Waan biraan immoo sabboonummaan Oromoo akka gaariitti guddachuu dadhabuu. Sabboonummaan Oromoo karaatti danqame akka gaariitti hin guddanne. Namni Oromoo hundumtuu obbaree ilaalcha isaa bisheeffatee ilaalcha Oromummaaf ilaalcha sabboonummaan wallaansoo kana deeggaruudhaaf akka barbaachisutti hin tocho'ee jira. Kun rakkoo guddaan isa kana inni dhufu hooggansi ga'aan dhibamuudha. Hooggansi ga'aan uummata kana barsiisee tochoosee akka isaan wallaansootti ba'an gochuu dadhabuu. Kanaaf yeroo gar tokko loluu gar tokkoon ta'a. Yeroo gar tokko saamamuu gara kaan cal jedhee ilaala. Yoo Oromoon ol duukaa tocho'e beektaa eenyu tokko illee uummata Oromoo jala dhaabbachuu hin danda'u. Oromoon uummata guddaa uummata ol duukaa tocho'e yoo qufa illee yoo olii galee qufa illee waan guddaa uummata gochuu danda'udha. Yoo garuu gargar facaasan humna isaatu laafa olii isaatti galagala. Dadhabina akkasii kanatu jira. Kun immoo yeroo dhumaanitu murtii argataa deeman jedha. Profeesar Hedduu Galatooma wanti gufuu qabsoodhaati jettan namoonni dureewwan gara hawaasaatiin jiran yeroo hedduu qabsoo keessatti wal dorgommii aangoo ta'uun sun dhugumatti gufuu qabsoo kanaa akka ta'etti yeroo hedduullee hin kaaftanii. Amma mee walumaa galatti yeroo fakkeenyaa fi yeroo sadii jijjiiramni wayii osoo Oromoollee qabsoo hidhannoolee qabu aga tokko namoota baratan osoo lama sadii lakkaa'amullee taate qabu 1974 jijjiiramni wayiin dhufee 1991 jijjiiramni dhufee akkasuma 2018 jijjiiramni dhufee qabsoo kana keessatti Oromoon akka isin jettan kana sabboontota Oromootiin Oromiyaa dhuunfachuun hin danda'amne. Maaltu sadarkaa sanitti yeroo sadii milkaa'uu nu dhoowwe yoo xiqqaate Oromiyaa sabboontota namoota uummata kanaaf quuqamaniin akkamitti dhuunfatamuu dadhabame? Maali wanni kun gufuun dogoggora kanaa maali yeroo hedduu? Akkuma inni tuqee wallaansoo Oromoo keessatti wal dorgommiin wanta jiraateef wal loluun wanta jiraateef fakkeenya hammatu adda bilisummaa Oromoo fi filoon gargar ba'an wal lolle ta'e utuu jabaatanii jiraatanii gaafa 91 sana humni Oromoo baay'ee cimaa jechuudha. Gargar faca'eetu olii isaa lole. Giseen olii isaa lolu nyaapaaf karaan banamaa jechuudha. Nyaapa Oromoo keessaayyuu nyaapi Tigreefaa Oromoo keessaayyuu OPDO uummatee Oromoo ittiin bituudhaaf ulee toshatee dhufe jechuudha. Eegasiis immoo adda bilisummaa Oromoo keessaa namooti faffaca'anii jaarmaan kun akka hin jabaanne ta'e. Utuu jaarmaan kun jabaatee sabboonummaan cimee humni Oromoo jabaateera ta'e Tigreen achii baatee gubbaa sanaa baatee dhufte biyya Oromiyaan qabattu. Kun tokko lamaffaa sabboontota Oromoo akka gaariitti ol hubatanii ol duukaa hojjechuu dadhabuun isaanii rakkoo guddaa fide jechuudha. Namooti olii galanii ol hubatanii ol duukaa hojjetanii lakkoofsi isaanii xinnoodha. Baay'een isaanii hin du'an hin ajjeefaman. Kun akka jaarmaan Oromoo laafu beektaa jaarmaa qabaattee jaarmaa cimaa ciniinee kan kutuu hin qabaanne humna leenjifattee humna diina dura dhaabbatee moo yoo hin qabaanne yeroo hundaa Oromoo mo'amta. Kan ammoo gochuudhaaf liidarshiipiin cimuu qaba. Jaarmaan cimuu qaba. Namni lama sadii cimeef uummata Oromoo keessaa namni 10 namni 20 liidarii ta'eef bilisummaan dhufuu hin danda'u. Uummati Oromoo ijaaramee akka gaariitti keessatti hirmaachuu qaba. Kana waan gochuu hin dandeenyeef warruma ijaarame fakkeenya mooteessee teenyee ilaallu Abiifaa humna guddaa qabu nutti fakkaata. Dhugaa miti beektaa? Kan inni humna guddaa qabaatuuf baankiif taankii of harkaa qaba. Wattaaddara ajajee dhaqee nama ajjeesuu qaba. Oromoonis wattaaddara loltuu cimaa qabaatee warra akkasii kana kan mo'uu danda'u ijaarrachuu hin dandeenye mo'uu hin danda'u. Kanaaf jaarmaa irrina ilaalchaa irrina sabboonummaa fitu akkas taane. Kan maal ennaa itti Oromoon uummata biraarraa adda ta'etu hin ta'in akkuma sila sitti hime nama baay'ee Oromoon akka hin baranne godhan. Yeroo namni baay'een hin baranne nyaapi nama amma tokko si keessaa bitatee wattaaddara godhatee jeneraalota godhatee dhufee si lola sumatu. Utuu barate ta'e dammaqe ta'e jeneraalli suni jeneraalli Oromoodhaaf akkuma Waaqoo guutuu akkuma Taaddasaa Birruu uummata isaanii lolu malee gaaffii kaasuu dandeessa. Waaqoon fa'aa amman barate jeneraal Taaddasaa Birruu amman baratetti. Barumsa qofaa miti
dhalootumaan warra beekumsa qabaatanitu uummata Oromoo bira godhe. Garuu amma kan nama gaddisiisu Oromoo keessaa jeneraalonni baay'een uummata Oromoo bira dhaabbachuu dhiisaniitu nyaapha bira ol lolu. Kanaaf mataan isaanii Itoophiyummaan dhiqamee ittiin miicamee Amaara itti heerumsiisanii Amaara wajjin nyaatanii dhuganii akka Amaaraatti waan yaadaniif warri kun biyya facaasuu barbaadu jetteetu si ajjeesti. Kanaaf dubbiin wallaansoo Oromoo baay'ee ol xaxaadha. Ani baay'een kabaja qabaaf warra wallaansoo kana itti laffa'ee, itti cimee, itti du'e. Iddoon ga'u yoo baatanii akka uummati kun obbarachaa deemu Oromummaa isaa akka inni baratu gara fuulduraatti wallaansoo isaa akka cimsan godhaniiru. Giseen rakkina qaba wallaansoon Oromoo jedhu hogganoota qeequu miti. Hogganooti baay'een waan isaanii danda'ame godhaniiru. Garuu qofaa isaanii bilisa nama baasuu hin danda'an. Wanti hoggani gochuu danda'u uummata kaasee uummata qopheessuudha malee hoogganni qofaa isaa bilisa nama hin baasu. Uummata kana yoo tochoofte uummati baay'een wallaansoo isaa keessatti hormaatetu bilisummaan dhufa. Kanaaf 91tti akkasitti hirmaan. Gaaffii kaasuu dandeessan fakkeenyaaf bara 2013 maaliif akkas miti nama baay'eetu ka'e. Qeerroof qarreen bara 2014-2018tti socho'anii lolanii maaliif akkas ta'e jechuu dandeessa. Yeroo sana immoo bishinaan godhanne warri waan kanatti makame qeerroof qarree adda bilisummaa Oromootu ijaare garuu warri kaan immoo dhufanii itti dabalamanii akka bubbee bubbisanii OPDO faarfatanii OPDOon aangoo qabachuu qabatanii adda bilisummaa Oromoo baaranii akka OPDOon aangoo qabattu godhan. Kanaaf warra ayyaana laallattuuf warra polotikaa bishina hin qabnetu wallaansoo Oromoo karaarraa akka butamu godhe. Gaafa 74 na laalle inni haaraadha. Gaafa sana wallaansoon Oromoo yoo reefu akka gaariitti biqilaa jira. Yeroo sanarraa adda. Amma isa dhufutti uummata Oromoo maal gochuu qaba? Baay'eetti yaaduu qaba. Calluma jedhee nama jala yaa'u, nama afaan itti mi'aawu warra populistii jala yaa'u dhiise jaarmaan deemuu qaba. Jaarmaan hin deemtu taanaan moo hin dandeessu. Jaarmaa filattee jaarmaa kamtu bilisummaan nagahuu danda'a jettee jaarmaa sana cimsitee ol duukaa deemuu dandeessa. Gara fuulduraatti deemuu dandeessa. Namooti baay'een jaarmaan kun akka balleessaa ta'an goonaa jechuu danda'a. Jaarmaa sana dirqisiisanii akka inni qajeelu gochuudha malee qofaa fiiguun nama hin baasu. Uummati Oromoo yoo ol duukaa tocho'ee jaarmaa cimfate bicha aangootti dhufuu danda'a. Kanaaf uummata Oromoo yookiis immoo jaarmaan Oromoo uummata biraarraa adda ta'etu hin ta'in karaa sooshaal saayinsii inni ilaaltee saayinsii mataa isaatti qaba wallaansoon. Saayinsii kana hubachuu barbaachisa. Kanaaf wallaansoon keenya ammaa lafa beekumsa bishinaan deemuutu irra jira. Calluma namni akka jaallate haasa'ee akka jaallate bubbisee akka wocee lafa jaallate barbaanne gahuu hin dandeenyu. Hayya Profeesar hedduu galatooma waan hedduu akka yaadannoo hubannoof illee ta'utti nu kaaftanii haala itti gufuuleen itti bakkaan barbaanne gahuu nu dhoowwe maal akka ta'e muuxannoo fi wantoota keessa turtanii beektanirraa nu kaaftanii. Ammallee sirni hin dhufaa hin kufaa fincila ummataatiin kufaa takka karaa seeraa yookaan karaa filannootiin biyya san keessa mootummaan jijjiiramee jiru. Finciluma ummataatiin yeroo hedduu akkasuma yookaan finciluma waraana isaaniitiin aangoo irraa kaafama. Ammas jijjiiramni wayii humna hidhate kanaan dhufuu danda'a. Hawaasni kun dammaqee sirni kun namiidha jedhee akkuma bara 2014-2018tti sochii godhe sanitti ol ka'ee ofirraa kaasuu danda'a. Amma hoo Oromoon qophii akkam qaba? Qabsoo bifa kamii geggeessaa jirra? Kasilaa aangoo gubbaa jirullee ani Oromootii biyya bulchaa jiruun jedha. Ka sirna kanaan mormaa turelleen hedduun warrumaan dura adda bilisummaa Oromoo keessatti hooggansa hawaasaati hojiilee siyaasaa Oromooti jennu hedduun siyaasa kanatti galanii amma ka biyya bulchaa jiru Oromoodha siin jedhu waan kanniin akkamitti ilaaltamee akkamitti adda baaftanii nu ibsitamee Profeesar akki amma itti qabsoo geggeessaa jirru kuni hoo milkaa'inna yoo jijjiiramni wayii dhufeef akka barbaannu sanitti goolii barbaadu san Oromoon galchuu ni danda'a waan jedhu kaname akkamitti nu kaaftan. Oromoo jennu namni tokko afaan Oromoo dubbateef afaan Oromoo beekeef fedhii Oromoo eegachuu hin dandeenyu. Kanaafitu sabboonaa ta'uu murteessaadha. Sabboonaa ta'uu jechuun aadaa Oromoo tiksuu, uummata Oromoo tiksuu, uummata Oromoo jaallachuu, seenaa Oromoo jaallachuu, uummata Oromoo bilisummaa hawwuu, uummata Oromoo waan gaarii gochuudha. Yoo akkas ta'e warra amma aangoorra jiran Oromoodhaaf maal godhan? An akkan beekutti Oromoo ajjeesan, haadha Oromoo ajjeesan, durba Oromoo ajjeesan, dargaggeessa Oromoo ajjeesan, sheekii Oromoo ajjeesan, qeesii Oromoo ajjeesan, nama beekaa ajjeesan,
Warra kun attamitti Oromoo ta'u. Lafa Oromoo irraa fuudhanii namaaf kennan. Oromoo saamsisan. Oromoo keessaati warra ayyaana lallottoota ofitti qabanii aangoo kennaniif. Warri sun gad ba'anii waa'ee dubbachuu hin danda'an. Faarsee bulaa warra jedhaman ta'an. Hojii margachuu, biddeen nyaachuu, Finfinnee keessa sirbuu ta'e. Warra dura Oromoodhaaf lolaa ture iyyuu deebi'ee akkas ta'e gara tokko. Warri kun akkan ilaalutti jarri kun sirna nafxanyaa haaraa warra ijaaruudha. Sirni nafxanyaa haaraan sirnuma mootummaa Minilik calqabe sana mootummaa Minilik lafatti jabeessanii aadaa Oromoo irra jechuu, afaan Oromoo irra jechuu, eenyummaa Oromoo irra jechuu, Oromoo xinneessuu, Oromoo tuffachuu, Oromoo hiruu, gandatti caccabsuu, amantiidhaan, gosaan hiruu, tokkummaa Oromoo diiguu. Warra akkasii kun Oromoo wajjin waan tokko walitti dhufeenyi isaanii nyaaqummaadha malee firooma Oromoo wajjin hin qaban. Garuu afaan Oromoo dubbatu. Duris turan miti warra akkasii. Bara Minilik turanii, bara Haile Sillaasee turanii, bara Dargii turanii, bara Tigree immoo isaanumatu ture warra deebi'ee Oromoodhaaf hin jirutu OPDO ta'ee ture. Amma ana kan maqaan kanan kenneef nafxanya haaraa kan jedhudha. Maaliif qawwee fudhateetu Oromoo sabboonaa ajjeesa, Oromoo hidhaa, Oromoo keessaa nama beekaa akka hin jiraanne godhaa, dubartii dhaqee ajjeesaa itti roorrisaa, nama ajjeesee itti sirbaa, sheekee ajjeesee itti sirbaa, ijoollee daa'ima ajjeesee itti sirbaa. Warra akkasii kun Oromoodha yoo jedhan hiikamti Oromooyyuu gatii dhabaa jechuudha. Ani akkan ilaalutti namni Oromoodhaaf kabaja hin qabne, Oromoo kan hin jaallanne, Oromoo lafa isaa irratti biyya isaa irratti akka abbaa biyyaa ta'e hin goone, namni Oromoo diiguu nyaapa Oromootiin jedhan. Kanaaf jarri kun Oromoo wajjin walitti dhufeenya hin qaban hin sobu. Yeroo rakkoon itti dhufetu gara Oromootti baqatanii Oromoo qoraan godhachuu, lolsiifachuu, qochisiifachuu, gibira irraa guurrachuu, horii irraa guurrachuu, loon irraa guurrachuu, minaansa fidii nutti gurguranii irraa fudhatanii gurgurachuu. Kanaafitu Oromoon lolee. Oromoon kan inni loleef biyya isaa keessatti abbaa biyyaa ta'ee aadaa isaa kabajatee ani Oromoodha, biyyi koo Oromiyaadha, aadaan koo aadaan qaba, aanaa sirna gadaan qaba, demokiraasii nan bula, nama na bushu ofii koo nan filadha dheetu lalate Oromoon. Kan hundumaa amma hin argannetti sobaa propagandaan deemanii haasaa ooluun gatiin qabu. Uummata Oromoo beeka beektaa sodaateetu qawwee irra kaanii mataa irra kaanii waa gochisiisu malee uummati kun immoo beeka wanta ta'aa jiru. Kanaaf dogoggora baay'eetu godhamaa jira. Namni baay'een namni mataa qabullee karaarraa maqaa jira. Sobatu iddoo dhugaa ba'uu barbaada. Sobi miila lama baasee deemaa jira. Dhugaan nukkaamame. Dhugaa fi bilisummaan ol dukaa deema. Dhugaa deebisuun, haqa ofii deebisuun dirqama uummata Oromooti. Yoo ilaalle bara mootummaa ammaa akkuma bara Dargii caalaa, akkuma bara Tigree caalaa cunqursaan itti hammaatee jira. Mee ilaale lafa irraa fudhatan amma lafa naannoo Finfinneeti dhiyootti fudhatanii aeroppilaaniidhaaf kennan. Uummata sun eessa jira? Mee ilaale uummata Oromoo Baalee keessaa irraa guuranii Arabaaf kennan. Mee ilaale lafa Oromoo Jimma keessaa guuranii Arabaaf kennan. Eessa jira uummati sun? Yeroon akka jedhu ati guddina jibbitaa jechuu danda'u. Guddina hin jibban. Guddinni waan ati qabdu irratti si dabalameetu akka ati waan qabduun waa hojjetattee jireenya gaarii argattu godha malee isa qabdu sirraa fuudhee jeessa si godhaa. Ati guddina jedhama waan uummata irraa lafa isaa irraa fudhatee horii isaa saamee kan saamu hattuun attamitti guddina jedhama. Waan akkasitti deemaa jira. Maali egaa waan baay'eetu beektaa uummata Oromoo ajjeesanii morma irraa muranii itti sirbanii ajjeesanii karaa irratti gatanii jaarsa guddaa nama guddaa reebanii qaanessanii dubartii nama guddoo Oromoo keessa aadaa Oromoo keessatti waan hin jiraanne uummata Oromoo keessatti namni lafa bubbuleen kabajama. Hin sooramu malee sooraniitu tajaajilu malee hin reeban. Aadaa Oromoo safuu Oromoo kan balleessanii waan hamaatu Oromootti dhufaa jira. Ol tuffachuutu dhufee dhugaan hin badee duriyyeedhaa fi warri waan tokko hin beekne dur ganda keessaa guranii milishaa godhanii nama ajjeesaa oolti waan borii hin beektu uummata Oromoo akkasitti fixaa jiran hin jira. Rakkoo guddaatu uummata Oromoo irra gahaa jira. Ayyee Profeesar hedduu galatooma waan hedduu lafa nuu keettani. Mee fakkeenya muuxannoo siyaasa Oromoo kana keessatti
waan dhaabbilee Oromoo jidduutti ta'aa tures beektanii. Ammas qabsoo geggeessaa jira Oromoon qabsoo bifa hedduu akkuma isin kaaftan kanatti. Jijjiiramni wayii dhufuu danda'a. Ammas jijjiiramni kun guufachuu danda'a. Oromoon maaf akka qabsaayaa jirullee akkasumas waan qabsaa'e kanallee guduunfaa itti gochuudhaaf akkamitti guduunfaa akka itti godhuu qabu. Isin akka fakkeenyaaf hayyuu tokkotti akka nama seenaa siyaasa qabsoo Oromoo kana keessattis waan hedduu qabutti akkamitti nama Oromoof qabsaa'aa jedhu dhaaba siyaasaa haa ta'u namoota adda dhageettii qaban haa ta'u homaa hayyoota Oromooti jedhamee waa'ee hawaasa kanaa dubbatu. Walitti fiduu akkamitti dadhabame walitti fidamee waan jabaa uummata kana fakkaatu tokko gadi dhaabu maaf hin danda'amne waan akkanaa kanarratti wanti hojjetamaa jira Profeesar. Beektaa waan baay'eetu ol barqee jira. Ani sabboonaadha. Waan inni hojjetu lafa Oromoo dhaqee Oromoo irraa lafa fudhata. Ani sabboonaadha. Waa'ee gandaa odeessaa. Ani sabboonaadha. Amantiidhaan nama jira. Kanaaf namni olitti dhufuu danda'u sabboontota warra uummata Oromoo amantiirra darbanii gandarra darbanii akka uummata tokkootti olitti dhufanii uummata ijaaranidha. Warra akkasii kun lakkoofsi isaanii amma mennaa jennee baay'ee nama rakkisa. Kanaaf namni baay'een namni barate beekaadhaa jedha. Barumsa barattee jireenya uummataa keessatti ittiin jiraachuudhaaf yoo dhimma Oromoo irratti hin babbaane barumsa kee maal godha? Yoo ofuma kee dhimma fedhii mataa keetii akka itti hojii ittiin argattu akka itti mootummaa kana keessatti waa argattu dhimma mataa keetii bichaaf bahuu deemta ta'e uummataaf maal godha? Beekumsi kan nu barbaachisu beekumsa akka Oromoon fakkeenyaaf afaan sooshooloojiitti orgaanik intelektuwaal warra jedhamantu jira. Orgaanik intelektuwaal uummata keessaa baanee uummataaf kan yaadan kan uummata dhaggeeffatan kan uummata hin tuffanne. Uummati kun obbaree akka inni bilisa baasu kan godhanidha. Bilisa si baasa kan jedhamu kunillee baay'ee rakkisaadha beektaa? Bilisa nama baasa yoo uummati kun ka'ee lolanne bilisa baasuu hin dandeessu. Uummati kun rakkoo isaa baree rakkoo isaa eeggachuu qaba. Abbootiin keenya durii warri bara gadaa gatta'anii mari'atan beektaa? Olitti haasa'anii ji'a mana cufatanii mari'atanii akka itti loltuu ijaaran, akka itti bulchina ijaaran, akka itti gargaartuu ijaaran, ga'aan dubartii, ga'aan qeerroo, ga'aan jaarsaa maal jedhanii mari'atanii hojiitti ba'an. Warra amma jirru kana gochuu hin dandeenye jira. Kanaaf warri dhimma bilisummaa uummata kanaa barbaadan uummata kanaa wajjin harka wal qabatanii uummata hin jedhu uummata hundi isaa nagaa dhachuu qomiti. Uummata keessas warra dhimma mataa isaanii barbaadantu jira. Warra namaaf hojjetantu jira. Warra milishaa ta'anii namaaf hojjetantu jira. Warra uummata Oromoo keessa deemanii dubbii guurantu jira. Kan hundumaa baranii nama dhugaaf hin deemne warra dhugaaf dhaabbatuuf warra dhugaaf hin dhaabbanne gargar baasanii warri dhugaaf dhaabbatu wal duukaa dhaabbatee warra isa rakkisu kan immoo ofirraa dhowwuu yoo hojjete qofaadha. Kun egaa akka ilaalutti kan inni dhufuu danda'u wallaansoon cimaa deemu uummati Oromoo bishaachaa deema. Bor waan ta'u hin beekamu. Garuu wanti dhufaa jiru Oromoon garbummaa fudhattee jiraachuu hin danda'u. Waan haaraan hawwu dhufu wallaansoon Oromoo garuma fuulduraatti harkaanfachaa deema. Namooti baay'een hawwu jedhanii warri nyaafi Oromoo sabboontota Oromoo ajjeesuudhaan hooggantoota ajjeesuudhaan dhaabnaa jedhu. Gisee isaan tokko ajjeesan, gisee isaan tokko hidhan meeqatu biqila Oromoo keessa. Oromoon akka galaanaati. Galaana kana keessa wanta baay'ee wanta gaarii nama ciccimoo nama beekotota jira. Warra kana walitti fiduun wallaansoo kana keessatti calalamaa deemee dhufaa deema. Is a time yeroo fudhatee dhufaa deema. Akka barbaadnetti guyyaa tokko lamatti yookiis immoo waggaa tokko keessatti akkana ta'a jennee himuu hin dandeenya. Garuu amma Oromoo irratti wanti dhufaa duumessa hamaatu deemaa jira. Maal duumessi kun yoo Abiy mo'ee cimee gadi ba'ees Oromoon hin bada. Yoo warri kaabaate dhumne biyya qabannee Abiyyiin buufnee biyya binna jedhanis dhufan mo'anii dhufan Oromoon hin bada. Kanaaf Oromoon karaa hundumaan wanta isatti dhufu kana hubatee of eeggannoo cimaan yoo ol duukaa dhaabbatee dura nama isaa hunda dura dhaabbanne rakkoon isa amma caalutti dhufuu danda'a Oromoo nan sodaadhan. Profeesar hedduu galatoomaa waan hedduu barnoota guddaa qabu nu kaasaa jirtanii hedduu galatoomaa. Akkuma kaafnetti mee dhuguma namni waan harkaa qabu wayii kaayyoo wayii harkaa qabaateetu waa falmataa kaayyoon kiyya kanaa ka'umsi kiyya kana ga'umsi kiyya kana jedheetiin falmata.
Falmiin qabsoo Oromoo asiin dura ture. Itoophiyaa diimokiraatessuudha moo Oromiyaa walaba taate ijaaruu ture. Fakkeenyaaf addi bilisummaa Oromoo dhaabni hawaasni kun jaba jedhee ittiin dhaadataa ture. Yeroo ammaa kana sirnumatti galee qabsoo karaa nagaa jedhee akka dhaabaatti hayyoonni yeroo san hoggansi yeroo san jiran hedduun ka hawaasni keenya jenereeshinii mara maqaa isaaniitiin moggaafate jaalala isaanii irraa. Amma Itoophiyaa jedhanii as deebi'an hawaasatti as deebi'an arge. Akkami hawaasni keenya kun hawaasni Oromoo qabsoo bara baraan dhima deemu kana ka guduunfaan arganne kana ifachuunis jira. Abbama arge jala kufee harka kennatee ofirraa jireenyuma ofii jala deemuunis jira. Hawaasa kana mee kaayyoon jabduun deemaa jirruuf tana jedhee dhaabni itti himee deemaa ni jiru jira jettanii yaaddanii ammaan tana. Ilaa dubbiin Oromoo kun dubbii xaxaadha. Kana baruu qabna. Maaliif ennaa jettee uummata guddaa baay'ee lafisaa guddaa. Namni hundumtuu uummata kana bituu barbaada. Maaliif lafa isaarraa fudhachuu waa inni qabu saamuu. Abbootiin keenya durii nyaaba irraa dhowwanii lafa cimaa akkasii kana nu lafa nu ka'an nurraa fudhachuu barbaadaa jiran. Uummata keenya meeshaa godhatanii itti lolsiifachuu, albuudaa keenya fudhachuu, nama keenya garba godhachuu barbaadu. Namni Oromoo irratti immoo olaantummaa qabaatee naannoo sana irratti olaantummaa qabaata. Kanaaf Oromoon dubbii cimaatu itti dhufe Oromootti. Oromoon maal jedha uumammaa koo weennin eega ishee duuteedha. Kanaaf waan kana hubatee Oromoon akkamittiin kana jalaa ba'uu danda'a kan jedhu yaaduu qaba. Waa'ee Itoophiyaa dimokiraatessuu jettee Itoophiyaan karaa dimokiraasii maseena dimokiraasii ta'uu hin dandeessu. Maaliif miidha ilaalladhu nama Minilik hin faarfatu, nama Yohaannis hin faarfatu, namoota nugusa faarfatantu dimokiraasii fidaa amanaa hin jiru. Jarri warri Habashootaa nugusummaa sirna nugusummaa ijaaruu barbaadu. Abiy kan inni calqabe akka Minilik fa'aa akka Haile Sillaasee fa'aa akka Dargii fa'aatti buladhee wanni toshee fi miti siidaa toshan. Warra akkasitti dimokiraasii fidate dimokiraasii kan jedhamu ittiin nama gowwoomsuudha. Itti akka yeroo qotiyyoo qaluuf deeman qotiyyoo hamaa soogidda jala keessee soogidda araabaas jala bu'ee qabattee qalta yoo namaa ta'e. Maqaan dimokiraasii ittiin nama gowwoomsuudha. Hiikaa dimokiraasii hin beekan jedhu. Dimokiraasii jechuun uummatatu hoogganasaa filata. Uummatatu paartii mataa isaatii filata. Paartii mataa isaatii ijaarrata. Iddoo biyya Itoophiyaan impaayiree keessatti dimokiraasii kan jedhamu ta'uu hin danda'u. Fakkeenya hamma imaajin adda bilisummaa Oromoo booboon karaa tokko lolaa faannoon karaa tokko lolti. Oromootu kan faannoo fudhata moo faannootu kan Oromoo fudhata? Attamitti dimokiraasii kan Tigree beenna silaayyuu dhufee waan inni godhee waan inni hojjetee deeme beenna. Kan Eertiraa waan inni hojjetee deeme beenna. Dimokiraasii warra kanarraa eeguun gonkumaa waan danda'anidha. Ani warri olaansoo Oromoo calqaban lafa sirriitti lafa kaa'an. Independent Oromiyaa walaboontuu Rippaabilikii Oromiyaa walaboontuu ijaarraa. Nama biraajinis immoo olitti dhufnee olii gallee waan tokko tokko hojjechuu dandeenyaan lafa kaa'an. Kanaaf waa'ee fedhe yaaduu dura Oromoon humna ta'uu qaba. Oromoon yeroon jedhu Oromoon qofaasaa jiraata jechuu miti. Garuu duraan dursee Oromoon mana isaa keessatti abbaa mana ta'uu qaba. Fakkeenyaaf mana kee keessa dhuftee Usumaan hattuun dhuftee mana kee keessatti ol galti. Gatti bira teessee mana kana keessatti wajjin jiraachuudhaaf dimokiraasii tolchinaas hin jetti. Maal gochuutu irra jira? Jara sana wajjin dimokiraasii tolchuu dandeessaa? Mana kiyya lakkee anumatu itti abbaadha. Baay'ee bakka biraatti dimokiraasii tolfadha. Dubbiin kanuma beektaa loojikii dheeraan barbaachisu. Oromoon mana isaa keessatti biyya isaa keessatti abbaa biyyaa ta'ee aangoo mataa isaatti qabaachuu qaba. Nama biraa wajjin ol falmuu dura. Kana gochuudhaaf immoo olii isaa keessatti isa ol nyaatu, isa ol hin beekne ol baratee, ol duukaa dhaabbatee isa namni nyaapi summii isaan keessatti facaase kan ofirraa xaragatee Oromoo waan tokko waan lolchiisu hin jiru. Uummata tokko amma fakkeenyaaf Usumaan lafatti dhalatte hin beeku, sin beeku, maqaa Oromoo taaneefitu ana taasaa jira akkasitti. Oromummaan dubbii cimaadha beektaa? Dhalootaan kan dhufe, seenaan kan dhufe. Yoo Oromummaa keenya sinfannee ol duukaa dhaabbannee harka ol qabannee bilisa of hin baafne nama biraajin dhaabbannee bilisummaa baana nama biraajin biyya keenya keessatti mari'annee dimokiraasii finna kan jedhamu hin jiru. Kanaaf uummata Oromoo
yoo bilisa baase tobbaasaa yoo bilisa baasuu dhiise immoo garbummaa barbaraaf ofii isaa irratti garbummaa barbaraa baate namooti tokko lama sadii nyaabatti galanii horii horachuu danda'u sooramuu danda'u garuu uummata Oromoodhaaf faayidaa hin qabu. Profeesar, akkuma kanarratti waan sodaachisaa fakkaatuu fi waan yeroo tokko yoo ilaaltu akka dhugaatti uummatatti dhiyeessan tokkotti jira. Yeroo Afrikaanuu tokko ta'uu barbaaddutti Oromoon biyyarraa qinnee biyya walaba taane ijaaranna jetti yaada dhiphootaati jedhu. Akkasumas kammaan Oromoo amanee kana fudhatee Oromiyaan biyya sabaaf sablammii hedduun daangeffamti hundinuu diina Oromooti Oromoon biyya ta'ee ijaarameetiin dhaabachuu hin danda'u jedha. Waan kanarratti mee fakkeenyaaf akka Profeesar Asaffaatti ejjannoon isin qabdan deebisaan wantoota akkanaatiif kennitan maali? Beektaa kun hundi isaa ibsoo propagaandaadha itti nama gowwoomsuudhaaf wanta lafa kaa'ame malee biyyi hundumtuyyuu biyya isaa keessatti nama baay'eedhaan ol marsaa nama baay'eetu isa mormaa garuu dhaabbatee qe'ee biyya isaa namarraa dhawwa. Akkuma fakkeenya sii kenne mana kee keessatti fakkeenya hamma jarooti sun mana isaaniitti namni dhufee galeen ayyaamuu fi mana mataa isaaniitti. Oromiyaan akka biyyaatti naa fudhanne maaliif nama fayyamna namni dhufee lafa Oromoo irraa akka fudhatu. Lafa Oromoo irraa fudhatee albuudaa Oromoo irraa fudhatee Oromoo kan ari'u maaliif fayyamna. Maaliif lafa Oromoo kan gurguramu albuudaan Oromoo namatti gurguramu maaliif fayyamna. Oromoon kan isaa irratti abbaa ta'uun dirqama. Oromoo caalaa namni dimokiraasii jaallatu hin jiru. Tu dimokiraasiin jiraate. Baatti waan hin jiraanneen ol gowwoomsuu maa barbaachisa. Dimokiraasii waan hin jiraan uummata dimokiraasii hin beekne uummata sin bita biyya iyyuu hin qabdan biyyaa isin ariina isin. Maqaa gadee subaamee biyya hin qabdu lafatti dhufte iyyuu hin beeknu bishaan kee baate biyya iddoo akkasii baate isin jiran hin ol gowwoomsuu maal barbaachisa. Warra akkasii kun Oromoon uumammaa kumaan jedha yoo gaara ba'uu dadhaban dalga fiigu godhan yookiis immoo raangadee fiigu godhan. Warra akkasii kun warra dalga fiigu warra raangadee fiigu fedhii mataa isaanii guuttachuudhaaf akka namni gantuudhaatti hin jenneef akka namni ofittoota hin jenneefitu ittiin nama gowwoomsu. Malee bilisummaa caalaa biyya ofii qabaachuu caalaa kan yoo rakkina jalaa ba'uu barbaadde ajjeechaa jalaa ba'uu barbaadde saamichaa jalaa ba'uu barbaadde kana barbaachisa. Amma yeroo takka jettu immoo maal jedhu isaanii Oromiyaanis yoo dhalatte deebitee diktaatarii taatis hin jedhan. Maali kan Oromoo kun waan badiisaa malee ta'uu hin danda'u. Oromoon duraanuu demokiraasii godhatee jira. Ammas maa demokiraasii godhachuu dadhaba. Kanaaf warri tokkoffaa namooti baay'een akka ilaalutti seenaa warra hin beekne beekumsi isaanii yaraa kan ta'e yookiis immoo utuu beekanii utuu beekumsa qabaatanii wallaansoon kun hamaadha wallaansoo kana hin dandeenyu jedhanii dhiisanii keessaa ba'an kanaaf ittiin mootummaa jalaa waa argachuudhaaf yaada akkasii warra tarkaanfachiisanidha. Ani isaaniif gorsi koo maali? Wallaansoo dhiisaati calleedhaa ta'a waan akkasii waan sobaan haasa'inaa nama hin gowwoomsinaa. Impaayerri kun nurratti kufti jettanis dhiisaa. Impaayerri nurratti hin kuftu ofishee irratti kufti malee. Oromoon abbaa biyyaa ta'uu qabaa ofaan gomsuu qaba. Kanaaf karaa tokkittiin karaa bilisummaa karaa walabummaati. Kana fakkeenyaaf innaa istirii keetti deemnee ilaalle wallaansoon Oromoo yeroo calqabamu beektota Oromoo lamatti raman. Garri kaan Itoophiyaa ijaarraa jedhanii Mayisoonii fi Ihaappaa keessa galan. Maal buusan Oromoodhaaf jarri kun? Waan tokkitti isaan buusanii laandi rifoormii akka lafee uummata Oromoodhaaf ta'u irratti carraaqaniiru tokko. Kana qofaadha. Aadaa Oromoo deebisanii, afaan Oromoo deebisanii achi keessaa Hayilee Fidaatu qubee irratti hojjete. Warri kaan xabbaa bidhaan iyyuu dhaga'uu hin barbaanne. Maal godhan Oromoodhaaf? Waan tokko hin goone. Warra ollaansoo Oromoo warra du'e, uummata Oromoo dhaabbate warra qabee baate, warra of ijaare. Eetu bu'aa amma Oromoon argate akka hin argamu godhe. Kanaaf karaan ammayyuu isuma qofaadha. Karaan inni biraa Oromoo karaarraa jallisanii akkuma dur goobanaan fa'aa godhan. Namooti baay'een warra Minilikitti galan, warra Haile Sillaaseetti galan, warri Dargiitti galan waan isaan hojjetan hojjechuudhuma malee waan biraa waan hojjetan hin qaban hin jedha. Hayya Profeesar hedduu galatooma yaadota jajjabootu wanti uummata burjaajessaa waan walabummaa fi Itoophiyaa dimokiraatessuu kanarratti waa hedduuti ka'a. Isin nama ejjannoo yeroo hedduu barreeffama gurguddaas barreessitanii uummanni Oromoo biyya ofii isaa ijaarachuu qaba.
ejjennoo jedhu yeroo hedduu mul'attu jechuudha. Kanarratti akkuma mareefuu isin kaaftan Itoophiyaa Dimookiraatittinee biyya sabaaf sablammii maraayyuu walqixxooftu ijaarraa warri jedhu mootummaa keessa ka jiruuf qabsoo siyaasaa geggeessullee hedduminaan jiru. Akkasumas warri amma hidhatee lolaa jiru Oromoodhaaf hawaasa kana bilisa baafna jedhee lolullee jira. Kanneen hoo akkamitti araara didduu isaatti buusanii ayidooloojii kana lamaan kana keessaa tokkicha cabsanii akka namni afaan Oromoo dubbatu kun Oromoo qabsaa'e jedhu kun ayidooloojii kan lamaan kana keessaa tokko Oromiyaa walaboomsina. Oromiyaa walaboomtetu uummata keenyaafis ta'a. Sabaaf sablammiin waliin jiraannu ollaa jiraannuufis ta'a jedhee yookiin walii gala. Lakki sun hin danda'amu. Jaarraa kana keessa wanti akkasii yaadamu warra jedhutu jira. Kana cabsanii mee ayidooloojii kana lamaan keessa wal fudhachiisuun danda'ama akka Oromootti irra walii galuun danda'ama tokkicha irratti Profeesar maal jetta? In fact walii galuutu irra jira jechuudha. Maaliif sitti fakkaata? Amma nyaatee nyaapatti hin gallettati. Karaa demokiraasii lole, karaa qawwee lole. Sirni Itoophiyaan kun sirni hidhatu hin jedhin. Mootummaa Itoophiyaan deeggartu taanaan, mootummaa Itoophiyaa hin hojjetu taanaan, iddoo fedha jiraattee uummata kee wal'aansoo qabuu dandeessa. Qawween murteessaadha dhugaadha. Barbaachisaadha. Garuu isa qofaadha jechuun immoo hin danda'amu. Kanaaf amma namooti baay'een warri adda bilisummaa Oromoo dhaqanii filmaata keessatti hirmaatanii mootummaa Itoophiyaa deeggaraniidha. Kun soba. Waan isaan itti man dhageesse miti. Oromiyaan hin booji'amtee, Oromiyaan hin saamamtee, Oromiyaan bilisa ba'uu qabdi, abbaa biyyaa ta'uu qabdi jedhanii haasa'an. Kanarraa eenyutu rakkoo qaban? Rakkoo hin qaban. Abiyyi faarfatanii, mootummaa abiyyi faarfatanii hin faarfanne. Iddoo fedhe teessee ati waan haqaa hojjetteennaan, waan uummata kee barsiisu hojjetteennaan, wallaansoo Oromoo xaxaa ta'e kana keessatti karaa hundumaan utuu sirri waan qabattee kaate karaarraa hin jallisin, utuu hin sobin, utuu nama hin gowwoomsin, ayyaana ilaallattu utuu hin ta'in, uummata kee yoo dhaabbattee iddoo fedhe dhaabbattee loluu fi dandeessa uummata kee. Kanaaf akkan himutti warri wobooni yaada isaa bal'isuu qaban jedhan. Isaan warri kaan Finfinnee keessa jiran warri iddoo adda addaa jiran yaada gantuudhaan kan sirrii miti kun. Gantuun nama mootummaa Itoophiyaatti galuudhaaf Itoophiyaan sirriidha, sirni Itoophiyaa sirriidha, Oromoon sirna kana fudhachuu warri yoo jedhe jiraate gantuudha yeroo sun. Amma sirna Itoophiyaa mormutti, sirni Itoophiyaa sirrii miti jedhutti waa karaa fedhe loluun barbaachisaadha. Uummata Oromoo taaktikii tooftaa isaa, istiraatejii isaa, tooftaa istiraatejii bisheeffate karaa hundumaa loluu qaba. Fakkeenya tokko sitti hima waa'ee nama fira koo sanaa Arsii keessa jiru jechaa turre, Awuraajaa Saradaarii ture sana. Baqateetuun Keeniyaatti arge. Baqataa ta'ee asaffanaan jedheenaan baay'een isa jaalladha namicha sana. Baay'ee waan baay'ee taanee naan jedhe maal jennaan Tigireen biyya mootummaa keessa teessee Eertiraan achi keessa teessee warra ishee gargaaraa turteedha. Nuti immoo dargima biratti hafnee warra lolu uummata keenya gargaarreedha. Kanaaf amma lafatti goruu dhabnee dulluma keessatu biyya keenya keessatti kufnee naan jedhe. Wallaansoo keetti tooftaa namoonni karaa adda addaa hojjechaa jira. Tigireen amma achi keessa teesseetu dubbii funaannachaa mootummaa fakkaattee uummata ishee hojjechaa turte. Oromoon immoo calluma iddoo tokkotti maxxana malee tooftaa akkasii hin beeku. Tooftaa akkasii baruutu irra jira Oromoon. Dubbiin isaa beektaa waan nuti hojjettutu murteessaadha. Lafati jirtu qofaa miti. Joogiraafii miti dubbiin isaa. Lafa yaadi kee jiru, lafa garaan kee jiru waan nuti hojjettutu murteessaadha. Demokiraasii inni sobaa maali inni jennu utuu hin filamin utuu demokiraasiin hin jiraatin demokiraasii jira jechuudha. Garuu demokiraasiin hin jiraatudha falmuun hammina tokko illee hin qabu. Kanaaf addi bilisummaa Oromoo warra laga jirus warra biyya kee jirus amma diinatti hin galletti amma diinaa jiru hin hojjennetti hoogganoota Oromooti olii galuu qaba, ol gargaaruu qabu, ol hamachuu dhiisuu qabu, aangoo irratti ol loluu dhiisuu qabu. Aangoon kan dhufu gaafa Oromiyaan bilisa baate qofaadha. Amma aangoon hin jiru. Waan irratti ol lolan hin jiru. Isaan dhiisiti warri Profeesar Mararaa Guddinaa faayyuu uummata Oromoo wajjin dhaabbatanii Itoophiyaa demokiraasii goona jedhan iyyuu itti hin galle nyaabatti. Uummata Oromoo dhaabbatanii muggutaa jiru. Warra akkasii kana ofitti qabuudha malee achi ofirraa dhiibuun sirrii miti.
nuti kan moonu ol duukaadha. Sabboontooti bifa adda addaa hayyaa qabaatanii ol duukaa dhaabbatanii karaa danda'ameen gara tokkotti luuccessaa wallaansoo Oromoo finiinsitu barbaachisaadhaan jedhan. Ayyee Profeesar hedduu na galatooma waan hedduu yaada bilchaataa fi akkaataa keessa jirruu fi akkaataa keessa turrerra waan hedduu nu kaaftanii. Mee walumaa galatti warra karama ta'een uummata keenya kanaaf sochii godhu ka Itoophiyaa keessatti dimokiraasii fidee Oromoollee nagaa godha jedhu. Akkasuma ka lakkii uummanni kiyya kun dadhabee biyya keenya kana saamaa jiranii hawaasni kiyya badaa jira jedheetiin qawwee fudhattes dabalatee hunda isaatiif akka nama buleessa qabsoo Oromootti waa hedduu qorattanii harkaa qabdaniittis akka nama ejjennoo mataa keessan biyya walaba taate Oromoon qabaachuu qaba jedhuutitti. Dhaamsi jabaan mee isin nama sochii siyaasaa kamiinuu sochii qabsoo bifuma kamiinuu hawaasa kanaaf godhu osoo kan mootummaa keessa jiru sanillee taate afaan Oromoo dubbatu. Kama uummata kana keessaa baay'ee ayidooloojii Itoophiyummaa baatee sirna namaa baadhatee deemu kanaafis. Dhaamsa mee akkamii dhaamsa nama hubachiisuu danda'u dhaamsa akkamiin dhaamtan? Namni Oromoo namni of kabaju duraan dursee ilaalcha Itoophiyummaa jedhamu kana maal akka ta'e baruu qaba. Itoophiyummaa jechuun Oromoo maali? Garbummaa, aadaa ofii dhabuu, tuffatamuu, nama seenaa hin qabne jedhamuu waan akkasii ta'e waan akkasii Oromoon baachuun irra hin jiru. Waan akkasii warri baatu Oromoo keessaa warra sirna nyaabaatti galeedha. Garuu achi kee taa'ee Oromummaa isaa yoo jaallate, Oromummaa isaa yoo kabaje, ilaalcha Oromummaa sirna gadaa jaallachuu, sirna gadaa yoo jennu sirna callumadhanii ittiin akka amma Shimallis fa'aa godhan hororoo gadaa sana qabatanii itti nama gowwoomsan utuu hin ta'in sirna gadaa dhugaa jaallachuu, dimokiraasii jaallachuu, haqa jaallachuu, uummata Oromoo jaallachuu, ofitti boonuu, nama jala gugguufuu dhiisuu, warra akkas godhan iddoo fedhe yoo jiraatan uummata isaaniif dhaabbatanii waa godhan, uummata isaanii jaallachuu, uummata isaanii ajjeesuu dhiisuu, hidhuu dhiisuu, itti roorrisuu dhiisuu, yoo uummata isaanii itti roorrifame, yoo lafirraa fudhatame, yoo saamame, jiran ilaaluu irra hin jiru. Kanaaf uummata isaanii iyyuu qabu, yeroo Oromoon abaaramu, woboon abaaramu, aboon abaaramu, cal jedhanii ejjini ilaalanii abaaruu dhiisanii uummata isaaniif laalachuu qabu. Yoo kanan goone sirna jiru sana sirna Oromoo ajjeesu, sirna Oromoo saamu deeggaraa bira dhaabbachaa Oromoodhaaf hojjennachuun hin danda'amu. Kanaaf uummata Oromoo uummata boonaa, uummata seenaa qabu, uummata seera qabu, uummata kabajamaa kun garbummaan isaaf hin ta'u. Uummati Oromoo waan fedhan naa ta'e bilisa ba'a. Isa matter of time. Uummata akkasii kana sirni Itoophiyaa sirna akka laccuuti. Laccuun dandeessee qeerra leenca liqimsuu dandeessi. Oromoon akka metafoorii akka leencaatti danda'ee liqimsuu hin danda'a. Oromoon hin jiraata bilisa ba'a. Gaaffiin tokko illee hin jiru, shakkiin hin jiru. Guyyaa isaa himuyyuu ba'an. Kanaaf wanta nollee kana duukaa dhaabbanne wallaansoo Oromoo iddoon gahuudhaa fi Oromoon abbaa biyyaa ta'e biyya isaa irratti abbaa biyyaa ta'e shororkeessaa tun argatin utuu miidhamin utuu hiyyoomin akka inni jiraatu ta'uudhaa fi wallaansoo kanatti itti dabalamne waan dandeenyu gochuu qaba. Wallaansoon yoo jennu wallaansoon qawween wallaansoo keessaa isa murteessaadha isa tokko. Garuu qawween wallaansoon garri caalu miidiyaa irratti haasa'uu, waa'ee Oromoo dubbachuu, uummata barsiisuu, maatii ofiillee barsiisuu, ijoollee ofii Oromoon maal akka ta'e, uummata akkamii akka inni ta'e, aadaa akkamii inni qabu, ijoollee ofiillee barsiisuun wallaansoodha. Nama si bira oolan nama alagaasa ta'u, waa'ee kee itti himuun barsiisuun fakkeenya hamma natti hojjettu kun wallaansoodha. Taayimii kee gubdee, enerjii kee gubdee, humna kee gubdee, uummata kanaaf fixu akka uummati kun of baru, akka uummati kun ofii dhaabbatu gochaa jirtu kun wallaansoodha. Kanaaf wallaansoon bifa baay'ee qaba. Horiidhaan wallaansoo qabdaa, beekumsaan wallaansoo qabdaa, miidiyaan wallaansoo qabdaa, amantiin illee wallaansoo qabda. Amantiin soba amantii kan jiru. Cubbuudha amantii kan itti soobde. Inni nama jeefte, inni nama saamte cubbuudha. Kanaaf Oromoo, sheekota Oromoo, qeessota Oromoo dhugaa dubbachuu qabu. Uummata isaanii bira dhaabbachuu qabu. Aangoo argachuuf jedhanii mootummaa bira naannaa sobuun sirrii miti. Dhugaa yeroo dhumaa jiru, yeroo uummata saamaa jiru, cal jedhanii iddoo baay'ee ta'anii mootummaa faarfachaa ooluun cubbuudha. Akkam beekuttan. Waaqeffannaan illee inni dhugaatti amana gara caaluyyuu. Dhugaan jiraachuu qaba iddoo fedhe. Amantii fedhes qabaadhu. Yaada fedhe qabaadhu. Dhugaan jiraachuu qaba. Uummata Oromoo dhugaa argachuu qaba. Dhugaan saamuu kan inni argamu bilisummaa wajjin. Kanaaf karaa danda'ame uummata kanaaf hojjechuun dirqama namni Oromoo ta'ee dhalate. Beektaa namni tokko
inni dhalataa, inni jiraataa, inni du'a. Garuu seenaan Oromoo hin du'u. Uummata Oromoo hin du'u akka uummataatti. Kanaaf seenaa keenya ajjeefnee, eenyummaa keenya ajjeefnee darbuun nurra hin jiru. Uummati keenya bara baraan jiraata. Seenaan keenya bara baraan jiraata. Oromiyaan bara baraan jiraatti. Jenereeshinii dhufuufillee mugguutu nurra jira. Jenereeshiniin dhufu uummati itti aanu Oromoon dhufu akka inni badu akka inni garba ta'ee namaaf ergamu gochuun nurra hin jiru. Kanaaf dirqamni sabboontota Oromoo irra jira. Sabboontota Oromoo dhugaa jala deemuu qabu, dhugaadhaan ol jaallachuu, ol duukaa deemuu, ol kabajuu, ol duukaa hojjechuun dirqamaan jedha. Galatoome Usmaan. Profeesar Ulfaadhaa hedduu yaada bilchaataa fi yaada namiyyuu haala yeroo keessa jiru keessatti of ilaaluudha qabu dhaamsa gurguddaa nu dhaamaa turtani. Ulfaadhaa jecha gaafii kiyyaadhaa fi qopheeffadhe ani kanumaan xumura wanta har'amee kanarratti waan kanarraa wal qabsiisee dhaamachuu hawaasa kanatti qaba jettan yoo jiraattan sa'aatii fudhadhaati dhaamsa hawaasa kanaaf akkuma amma nu kaaftan kanneen itti qabsoo bifa faca'een geggeessinu kana gara tokkotti luucceessu akkamitti akka qabnu wantoota garaagaraa waa hedduu nu kaaftani dhaamsa qaba waan jettan yoo jiraate Profeesar. Yaa uummata Oromoo akkuma abbootii keenya durii akkuma haadhotii keenya durii warra Oromiyaa ijaaranii warra sirna gadaa sirna mootummaa nu ijaaranii darban dirqama jenereeshinii ammaa keessumaa sabboontota Oromoo ammaarra jira. Sabboontota ammaa kun akkuma abbaa keenya akkuma haadha keenya durii warra biyya Oromoo isa jedhamu har'a Oromiyaa jennee waamnu ijaaranii lubbuu isaanii jireenya isaanii aarsaa godhanii akka hin jiraannu nu godhan irraanfachuun nurra hin jiru. Isaan yaadannee warra amma jirru kun Oromiyaa isheen nutti kennamte kun akka isheen bilisa baatee biyya taate jiraattu gochuun nurra jira. Sobduudhaa fi propagaandaa warra godhan gowwoomuun nurra hin jiru. Har'a biyya lafaa keessatti waggaa dhiyoo keessatti biyya 122 bilisa ba'e. Biyyi 36 yeroo dhiyootti bilisa ba'a. Biyya baay'eetu bilisa ba'aa deema. Kan Oromoo maali? Oromoo maaltu bilisa ba'uu dhabu? Uummata Oromoo lafa ammasii kan qabu. Uummata ammasii kan qabu. Aadaa akkasii kan qabu. Wanti Oromoo biyya gochuu dhabu hin jiru. Yoo nuyi qofaan laafne yoo nuyi of tuffanne gochuu hin dandeenyu jenne qofaatu bilisa ba'uu dhiibna. Kanaaf sabboontoti keessumaati warra kaaniif fakkeenya ta'uudhaan wal bira dhaabbachuudhaan keessumaa jaarmaatti amanuu jaarmaa uummata Oromoo lolan karaa demokiraasii ta'uu karaa qawweessa ta'uu karaa hundaa warra lolan warra demokiraasii sobaatu hin ta'in demokiraasii dhugaan uummata Oromoo rakkoo isaa eeggachuu qaba warra jedhanis hundumtuu ol duukaa dhaabbatee karaa tolchatee Oromiyaa bilisa baasuudhaaf ol duukaa tolchuu qaban jedhaa waan dhaggeeffataniif galatooma. Profeesar hedduu ulfaadhaa dhugaa yeroo keessan qaalii naa kennitanii miidiyaa kanarra naa dhiyeessuudhaaf hedduu irra deebi'ee isin galatoomfadhaa. Yeroo biraallee akka hawaasa keessaniif ergaalee jajjabaa dabarsitan walitti deddeebinee abdii qaba. Har'aaf kanumaan nagaa isinitti dhaamadhaa ulfaadhaa galatoomaa Rabbi umrii isin dheeressee waan hawwitan kanallee akka isin agarsiisullee Rabbi kadhannaa walabummaa Oromiyaa hawwitan kana biyya hawaasni biyya ofii hin qabne yeroo hedduu hawaasni keenya Itoophiyaa bakka bu'ee namni seenaa wayii hojjete lammii Itoophiyaa dhalataa Itoophiyaa jedhama. Yeroo kaan akka hawaasaatitti hin jaalatamnu waan hedduu itti kaa'uu danda'a. Kanaaf hedduu galatooma ulfaadhaa isin jedhaa sagantaa kennaa kan waan godhamu. Osumaan dubbii gaarii qaaftee asitti naaf yeroo keetiif yaada babbishaataa gaaffii babbishaataa qaaftee akka waliin mari'annu waan nu gooteef baay'ee galatoomi. Hojiin itti jirtu kuni wallaansoo Oromoo gara bilisummaatti nu geessu keessaa tokko. Kanaaf hojii kana jabaadhu hojjedhu gatii kee immoo bilisummaan dhufee akka argattu haa ta'u jedha galatoomi. Naa jiraadha. Naa galatooma Profeesar ulfaadhaa isinis.